Ifamana godhe obboleettii koo namni reenfisii argameera jedhee adda labsee TikTok irratti uummatanu jalaa qabbaneesse akka sagalee mucaa kanaa dhaqotu namni godhaa yeroo warra reenfa argameera eenyu mana bane naaf hidhaame abbaa mana bane sana naaf hidha abbaa fide ta'u astuuruma kana ni mana bane astuu eessaa dhageesse reenfa argamu lamni mootii irraa qabachiisi bugeessi faana naasaa astuu eessaa dhageesse ati reenfi mucaa argamu Kosh kuno wal dhageenyaani la anis waan dhagaye isinitti nima isinis immoo waan dhageessan waraanatti mana bantee si anraa sibsiisaa ture gadeen dubbateen tigi namni biraan dubbateen dhiifamaa wajjin siifuun gaafataara dhiifama nu godha dubbatiin moo beenarraa dhowwi siifinittidha astuu gaafataa jirta mubee mana banne ganama yoo mana bannu maaliif bana banne obboleettii keenya obseetu kaleessa yoo dubbattu viidiyoo waraabdee obseen gadhiiste viidiyoon sun maal jedha obboleettiin keenya kun duutee jirti viidiyoo sanarratti jechuudha sagalee ishii viidiyoo sanarratti obboleettiin keenya kun duutee jirti waan ittiin biyya galtu hin qabdu gargaaraati hospitaala keessa jirti nu gargaaraa jettee dubbatte viidiyoo sanarratti hundoofneet mucattii sana waamnee gaafataa turre ganama. Okay, mucatti na waami meme erga waamu dandeesse na waami nan barbaadaasitti. Warri sobduu maal taate jettan afaan keessan qabata mucatti anuu sobaa jedhamaa jira anuu sobduun jedhamaa jira kaleessa utuu waan nyaatiin isaati waan si gaafanne qofa godhi malee haala san dhiisi. nuti mucatti barbaadan jedhamaara. Waa'ee sobaatu hin ta'in waa'ee mucatti waafnee boolaggeeffadhaa. Mubela mucatti waamnee gaafataa turre ganama gaara. Astuu koo eessaa buutee akkana jettee dubbatte. Please obsee waami. Yalla sala waamam. Waami. Baqa sheeritti godhee waaman moo dhufti. Ish. La dirqama akka waamtetti waamuu dhagaa. Eeyyoo. Mubaarakani waan tokkoon dubbadhamee hubatu waan takkitti na dubbachiisi. Dursee maal lagoote micayyoon Asteer jedhamtu kuni gaafa jalqaba otoo sitti dhufin otoo gara kee kana micayyoo kana haan hin fidini irraa dubbanne sagalee haa taanu fi gara Mubaarakittis geessinee kallattii qabsiifnee micayyoo kana sagalee taana noomaa gochuu hin dandeenyu gaafan jedhu micayyoon obsee jedhamtu kuni nu bira dhuftee jechuudha mana tigisti dhuftee. Gaaddisaa galcheedha maara gaaddisaa torba barreessi sin galchaa ilaalaa galchaa ishi dubbadhu. Eeyyee kan achi dhuftee maal jetti kan Mubaaraki maallaqa walitti buusaa ani dhaqeen sinii baasaa micayyoo kana reeffa sinii baasuu danda'a wanni maxxasaatu kan akkaawuntii maxxasaatu maallaqa guuratu natu sinii baasa danda'a jetti haasofteef taate gaafa ishiin fixattuu naatti obboleettii koo jedhee eenyu kana jedhe obsee ishii nama obsee gastii kiyyarratti Mubaarak odoo dubbisuu ranga Gaaddisaa lakkoofsa qofa barreeffataa galchee. namni biraan seenaa harkisee maallaqa walitti buusaa ayyee. Maalan jedheen kaani achuma obboleettii koon jedheen adabadhu reenfa dhabne obboleettii kana haadhoo keenya ni dhabne reenfas ni dhabne amma immoo maallaqa dhabu namni itti sii galu hin jiru namni maallaqa walitti buuse sitti kennullee hin jiru ati lammaanyi maallaqa namaa funaanuu taate yoo taate nala mucayyoodhaaf sagalee ta'uu hin dandeessu waa'ee maallaqa nurraa dhaabe keessa hin jirru deemee nu lubbuu ishii barbaadan reenfa ishii barbaadna bu'ii nurraa hin jedheen ijoolleen antiin dubbatina adabadhaan jedhe lakkoofsa obbolaanaa kennaa jette baatee nurraa deemte amma maal goote ka deemte viidiyoo ishii jalatti maal dalagde micayyoon kuni duutee jirti waan ittiin galtutu dhabamee waan ittiin galtu waan dhabamee maallaqa buusaan hin galchaa jettee viidiyoo hojjettee jechaa jirti ishii kun gaafsanis uffee kana duratti dalagdee nu harkatti qabnaan nu biraa buute ammayyuu ishii naa dhuftuu jette kun haa dhuftu waan akkanaa dalaganii kanaaf ibsaan olii fiigan. Obseen isii kana obsee wayii argeeraan isii kana la kana obseen in baqatte mubee ganamallee in baqatte obseen barbaadaa fida ijoolleen ennaa sana ishii jala jirtan mucayyoon gurree jedhamtullee obseetu ishiitu natti mee jettee jirti ishii miti dhiifama obsee profaayilii mucayyoon gurree jedhamtullee sheeritti godhaatii waama walaa fidanii obsee fi warqiin wal beekanii garuu reeffa mucaa Sunneen guruupi mata akka jechuun. ijoollee shamarranii reeffa mucaa kana taphachuun maaliif barbaachise garuu isin shamarran miti nukkoo shamarran biyya arabaa iyyachuudha qabna shamarran iyyuudha qabna nuufaa ba'u reeffi ishii nuufaa mul'ata dhiibnee keessaa baanu maaliin nu baxabbattu jarri obsee jinnii jedhamtan obsee amma naa fidaa yookiin immoo suuraa obsee naa fidaa suuraa obsee naa fidaa warri qabdan
Asirra keenya barbaadanna. Inni dhuftiire jaallattee dhufti. Waa'ee mucaa kana garuu maaliif Mee taphachuu suuraa godhate? ishee fidaa. Maaliif taphachaa akkanaa godhate garuu waa'ee mucaa kanaa maaliif taphachuu barbaachise? Taphee yaa madaana. Maaliif itti taphachuun feesise garuu mucaa kanatti? Maaluma isin goote? Maartaa dhaggeeffadhu. Maartaa. Obsee waame. Ati obsee hin beekta miti? Maal asirra cufamtee na wajjin hin teessa? Waame obsee. Fidi suura ishii. Obseen ishiin amma jechaartan ishiin beeku miti. Hin beekta. Suuraa seenaa fida. Tigisti. Fidi deebi suura ishii. Oromoo suuraa seenaa fida. Yeroo namni qoyyaame qoyyaa. Yoo inni kun nu darbeesi dhaggeeffadhaa nama 2,100. Mina ayyaatuus Yoo naatti nan dhaggeeffadhaa namni tokko wayii yoo inni dhufee gastii irratti affeerame waan shakkii wayii aasee piroofaayilii jala galaati yoomiyyuu dhageessanii yoomiyyuu iskireeshuu godhaa footoo lamaan tokko faaraan ta'ina. Dhageessanii Mube olla deebita dhaqeen iskiriishuut godhee fidee dhufaam. dhaggeeffadhaa maal tiktokii siillee footoo kaasinaaf tiktokii siillee footoo kaasinaaf tiktokii siillee footoo kaasinaaf bakka Obseen kami? Qoy. Qoy bakka. Dubbii dhaabii godhaame warri dubbii walii gadooftan ammasini an dubbii ashkarakkaraa jiru. An dhugaa mijoo dhoksaa jiru. Adabadhaa ta'a walii gadi talaawwasina. Maal gootu miidiyaa warra mana banatu jala dhaxxanii tolde. Maal goota? Ati Maartaa bakka baay'eesti argeera miti ani. Maal gootan? Mubee bira geera dubbiin mubeetu xumuraa jechaa jirra miti. Maal gootu bakka mana banattanii warra mana banatan wajjin hin bukeessitu deemtanii. Laa mana barachuun gaariidha dhaggeeffadhaa. Mana baratanii sagalee ta'uun gaariidha. Garuu argameera reenfi waan qabatamu waan itti amma astu itti gaafatamtu. Itti gaafatamummaa jalaan baatan hundi keessanii. Beekaan obsee barbaadaa. Namni obsee jala. Namni obsee jala ajandaa kana fuudhee afarsee karaa nu kaagataa jiru tokko isin yoo jenne egaa maal jettu ammala. Ashtuu dhaggeeffadhume ani waan tokko si jala si barreessitan erga reef argameettanii lokeeshinaa fi lakkoofsa nuu kennaa isiniin jennee isinitti barreessine miti jalaan. Hoggaachi ergastii irra teessan. Maan kennina lakkoofsa ree erga bootaan qabattanii. Kiji nuti gaafatan turreelee obsee gaafatan turreelee obseeni akkuma eeda warqii mubaaraki tetti aasaan shayee ijoollee biraa gaafadhu obseen sunii fi warqii firummaa akka qabanidha kan ijoolleen dubbatan. Ay yaa dhugaa eessa jirta dhugaa koo? Eessa jirta nu gargaari yaa dhugaa? Tigisti ganamallee na arraste. Akkanatti mana madaamii keessatti nu burjaajessitanii hojii jaraan akkana sammuu nu gootan kana madaana lamiin. Maashii isin baasa isinillee tokko keessa ga'een keessan kanu. No, artistitu faa dhaggeeffadhaa. Artistitu faa dhaggeeffadhaa nama gurguddaan nu keessa jira. Waan dhaggeeffadhaa. Wanni kun ilaala amma. Wanti kuni ajandaa siyaasa nama lama gidduu yookaan immoo adeemsuma duraan namoota gootota biyya kanaa warra biyya kanaa warra eegamanii ajandaa godhatanii raasaan yookaan namoota gootummaa qaban biyya kanaa lubbuun jiran irraa isaanii miti. Seenaa nama obboleettii keenya lubbuun ishii dhabame jedhu dubbachaa jirra. Osoo maatiin bakka hin buufatin, osoo maatiin kana naa dubbadhaan jedhin reeffi ishii waan ittiin galu haa guurru jechuun sun tokko cubbuu guddaadha. Maatii qorqalbii isaanii gara lamaan miidhaa jirtu beekaa. Asuusin dubartiidha. Dubartii taatanii obboleettii ta'esan taatee waa'ee ishii irraa dubbachuuf iyyuu tokko itti fayyadama miidiyaa beekuun barbaachisaadha. Akkaataa itti sagalee taataniif wallaalu irraa kan ka'e reeffa ishii waan ittiin galchinu kana guuraa jechuun salphina guddaa. Salphina ajandaa badaa keessatti argitanii maaltu nu galchaatiin jedhee maatii isin himachuu danda'a. Ofirratti seenaan hojjetina. Amma akka ishiidhaa sagalee isaan barbaachisaa taanani akkana jettee beelu waan jedhame san ragaan qabadhaati gara sagalee ta'utti adeemamuun jedhaan. Ajandaa bantanii warra dubbattan beekamu. Obseen isin kun keessatti beetti waan akkanaa lakkii boo kanan taatu abadan. Maal lakkoofsa isin qaba asii kana taanaan. Isii kana? Beeku. Ishuma kana een akkana nuun jedhe. Dhaabbateen akkana nuun jedhe shiidha. Eeyyee. Maali? Intalli isiin ijoollee Jimmaa bira jirtu intalli Shawaanii waa'ee du'a sii beektu na bira dhuftu naan hin jennee tobse. Eessatti immoo waa'ee malaqaatti galteeti immoo.
Mubaariki koyi naa hubadhaa hundumti keessanii. Ayyee kottu dubbadhu viidiyoo as beeti. Maahii qabadhaa moo kan mubaariki koyi. Maahii qabadhaa hundi keessan viidiyoon nu bayaa rakoo. Ishi. Hundumti keessanii nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u jechaati. Bijillee ta'u. Har'a mana micoo astuu jedhamu kana seeni. Kalees simbira dhufeetoo simbira haasaa olii lakkoofsa koo keessas erge. Gadda immoo lammii kan jedhamu kanaa fi ijoolleen hin jiru tigisti faan illee hin jiru. TikTok isaanii dura seenee nagaa gaafadhee haasayanii nageenya achi gada galagala isaan biratti dhaga'ee balaa konkolaataati jechuun immoo ana bichaa miti kan dura odeesse balaa konkolaataa isaan kan jedhan balaa konkolaataatiin duute kan jedhan namichi immoo reeffa ishii nutti mee akka ishiin duute jedhan lakkoomsas ijoolluma kanatu keessaan naa erge jechuudha. Lakkoomsa namichaa sun irree jira jedhee viidiyoo sanis hojjedhe jechuudha. Micoon immoo madaami bira jirti jedhee hin dubbanne madaami ishii biraa baatee araba wajjin odoo deemtuun jedhe. Namichi immoo amma duute zawwalee kunis arabuma miti arabuma. Anis kanaafiyyuu haraba jedhee TikTok sana hojjedhe jechuudha. Ani immoo biyya kana ergan dhufe ji'oota lakkoofse malee hoggoota lakkoofne. Ani jiru mana kontiraataati. Wayin hana jedheetoo yookiin micoo warqii sana jechuudha. Dhugaa waaqayyo yoo nan beeke biyya namaa kana nan galche waaqayyoon dhaba manaa godhu kunoo ramadaanaas deemu kana nan galche. Rakkoo qabaa'uun kakaatiin ishee dhibbadhati. Ani ji'oota lakkoofse malee biyyoota kana keessatti hoggoota lakkoofse. Achumaan balaa konkolaataati jedhanii gada galgala nattaa isaanii amma sa'aatii baay'ee irra turre annu kenne namichi kanaa jedhan namicha sanas immoo dawwalee Ingiliffaan nan gaafadha jennaan namichi sun hin kaasu lakkoomsa biiroos naa kennan lakkoomsa obboleessa micoo kanaan naa kennanii yoom duute kan jedhamu sun obboleessa sanarraa mirkaneeffadhe ishiin kan duute rukutamte sanbatamoo qidaamedha naan jedhe kan duute immoo roobidhadhanii naan jedhe natti odeesse mucaan sun achumaan inni kalee ganama nu qaqqabaa reef immoo mana yaalaa jiradhanii ijoolleen masantu gaafsan laayif irratti dubbate. Lakkoomsi yookiin immoo lookishiin ni jira. Lookishiin sakkijibaa isheen micoon ol dhiiga dooftu sana waan isaan jedhan kun lookishiin isaan jedhan kun lookishiin sun naan ergamnee jira jedhan. Yoo namni nu dubbisu jiraate mubaarik biraan nu gaa tiijii faa gannii faa biraan nu gaa jedhee tanan sagalee sana qabee sagalee sana bitti amma sagaleen mayyuu namaa ta'e hin beeku maaliif anis kinoo fireeshidhuma isheen micoon kunis fireeshidhuma waan irra ga'us hin beekamu jechuudha. Sagalee sana waraabee gabaabsi yeroo qabnu waan ta'eef Ifama hojii yeroo nu daangeessa ati maallaqa walitti buusaa jetteetta. Maallaqa buusaa hin jenne ganniitu kalee barii mana ishii seene madaamiin koo haala baatee ta'u ayyaana kanaa mi'a bituudhaaf hin deemnaan jette ganni adaraa kee viidiyoo warra waraabeen ture jennaan ganniin dhaqaa ta'u waasaappii hidhaa ta'u tigisti hin jirti ragaadha yoo dhugummaa isa dhugaa waaqayyo dubbatte achumaan ta'e maal jetti waasaappii hidhaa ta'u mubaarikiin waamaa jette ganniin tigisti achumaan mubaarikis nan affeerra mubaarikiin dhufa. Dhaqaa waasaappii hidhaatu micoorreef yoo argame birriin hin guurrama birritu guurrama achirratti hidhaa waasaappii jette tigistii dhinaan jennaan ani beekeen hidhuu birriin haa guurramu jette gannatiin jedhan tigistii kinoon na bira jirti malee ani micoo waan hin beeku. Ganniitu tureef hin argamini garee waasaappii hidhaa jettee birriidhaan dubbataa jirti jechuudha. Ganniitu ishiin waasaappii hidhaa. Waa'ee birrii keessaa bahi. Gannii waama. Carraanaa kenna. Ganniin akkas hin jenne. Ini jina isin turraa dubbata gannirra isin turraa dubbata ana gaafataa jira callisa ganni waamaa warri bilbila qabdanu gannina waamaa sin tokko obse mucaan argamte jetteetta ammas mucaan argamte jetteettaati. Ara mucaan argamne mucaan reeffi ishii mana yaalaa jiradhanii namni itti siqeetoo reeffa kana farramee yaada farramamee fuudha waan ta'eef. Eenyu siin jedhe mana yaalaa jira jedhanii erga jette. Nalaga gaaffii kooti deebi. Reenfisii mana yaalaa jira jedhani ka jette maalirra dhaabatteetu eenyuun mana yaalaa jira siin jedhe jarri iyyuu hin jenneeho. Jarri mucaan harkatti duute iyyuu yoo duute jiraatte warri mucaa ukkaamse iyyuu hin jenneeho. Ani nan irraa dhagaye kaasinitti taane madheen gadda galgala ani nan kana dhagaye lammii faa tigisti faa ijoolleen hin jiru laayivii isaanii. Namni dhibbii bakkatti laasa'u afaan eenyurraa dhageesse Reeffi mucaa mana yaalaa jira jechuu eessaa fuute abalurraan dhagaye malee. Ijoollee kanarraan dhagaye laafuma ijoollee kam fakkeenyaaf yoo lammii faana jiru lammiif dhiiga kan jedhu kun tigisti mana isaanii seene jechuudha laayivii isaanii. Lammii. Wayye. Jetteetta. Mobee koo laabar gaafa jalqaba otoo sittiin dhufin lookeeshinii nutti kennamee micayyoo mana yaalaa jirti namni ittiin jedhe sin jiru micayyoo dubbii bocorroqtee dubbiin borcine
Ani mee uumaan balleessineeti viidiyoon ma waraabisan irratti ilaalanii too naqee kan malee wanta na balleessan jiru immoo ani immoo gatii ani immoo dogoggorri koo guddaan ishee viidiyoo sana muddamee dhaqee sagaleen kiyyaan nama bira ga'u sagaleen kiyyaa dhagahamu jedhee amma wanni taateetti ammarraa kaasii dhaabbadhu waan akkasii shi. Kalaasani kaaseera viidiyoo sana iyyuu bar. Baga kaaste viidiyoo isin calluma jettanii gadi waraabdanuun namni burjaajee hadha maal jedhe reenfi mucaa argameera mubaarak. Ajandaa dubbatiin harkiftan. Lakkoofsa obboleessa sii barbaadaa obboleessa sii kan nagaasaa moo maal jette namni maal maqaan isaa abbo harkaa badeeyyuu.